Ofiikoo hanga xumuraatti of jijjiiruu kan jedhudha kan siniif qabadhee dhufee jira harka fuunee jaalatamtootaa fi kabajamtoota miseensa chaanaalii koo jalatti argamtan hunda keessaniif nagaan koo kan jaalalaa isinaa qaqqabu jecha maaree of jijjiiruu hanga xumuraatti kan jedhu irratti ani koo ganama ka'uun naaf hin ta'u ani koo ispoortii hojjechuudhaaf naaf hin milkaa'u ani koo waa hedduu hojjechuudhaaf nan barbaada garuu nan sodaadha ani koo waa hedduu yaalii garuu naaf hin mijatu jennee yeroo hundumaa sammuu keenya keessatti ni yaadna waa hedduu ni yaadna garuu wanta sana hin raawwannu. Yeroo hedduu ani guyyaatti qubee afaan Ingiliffaa barachuudhaaf nan barbaada. Guyyaatti jechoota 5 barachuudhaaf nan shaakala jenneetu yaadna garuu sammuun keenya isa dhiisee isa sana dadhabee televiziyoonii irratti wanta hin taane kan darbaa oolu akkasumas isaan kanneen kana fakkaatan hundumaa sa'aatii 5 fi sa'aatii meeqaaf taa'ee kan dhaggeeffatu na sammuu keenya haala akkamiitiin hanga xumuraatti of jijjiiruudhaaf qabna kan jedhu mata duree isiniif qabadhee dhufee jira. Maaree chaanaalii kootiif haaraa warroonni taatan sabiskiraayib sheer laayik gochuu hin dagatinaa. Maaree mata dureen keenya guyyaa har'aa isiniif qabadhee dhufee ofiikoo hanga xumuraatti of jijjiiruu kan jedhu pointoota 3 isiniif qabadhee dhufee jira. Tarii pointoota 3 kana keessaa baay'ooleen keenya ani koo isaan kana kunan beeka garuu raawwachuudhaaf hin danda'u jennee keessa keenyatti yaaduu ni dandeenya. Kan nu fayyadu pointoota kana keessaa kan nu fayyadu fudhannee itti hojiirra yoo oolchine barbaadamatti jijjiiramuudhaaf ni dandeenya jedhee wanta yaadeef isiniif qabadhee dhufee jira. Anis ofii kooti mataa kooti itti jijjiirame wanta argeef jechaadha. Maaree mata dureen keenya inni tokkoffaa haala hanga xumuraatti of jijjiiruudhaaf sababni hin dandeenyeef inni jalqabaa sodaadha. Wanta tokko atu hin jalqabin dursaa baay'een sodaannaa. Ani koo jalqabee namni natti kolfinnaa laata. Ani koo jalqabee yoon kufee namoota fuulduratti dubbachuudhaaf yoon dadhabee waa hedduu sammuu keenya keessatti yaadna. Sababii kanaatiif inni jalqabaa sodaa kana of keessaa baasuudhaaf qabna. Maaliif namni tokko yoo kufe malee yoo wanta tokko yoo shaakale malee bakkee barbaadu bira gahuudhaaf hin danda'u. Pointiin keenya inni lammaffaa gara milkaa'ina hanga xumuraatti gahuudhaaf kan itti dadhabne shakkiidha. Wantoota tokko otoo hin jalqabin dursaa shakkoota hedduu of keessaa galchina jechaadha. Shakkoota hedduu wanta sana irratti amanamummaa dhabu. Hojii kana koo jalqabee wayii kisaaraa keessa galuu danda'a. Gaa'ila keessa seenee tarii gaa'illi sun milkaa'uu dhiisuu danda'a. Barumsa tokko jalqabee barumsa sana irratti dadhabaata kan jennu shakkii hedduu jalqabeen dursa mamii keessa keenya shakkii keessa keenya goona jechaadha. Inni pointiin inni sadaffaa kaayyoo dhabuudha. Kaayyoo dhabuu kaayyoo keenya kaayyoo abjuu keenya gara fuulduraatti maal ta'uudhaaf qabna maal irra gahuudhaaf qabna kan jennu isaan kana hundumaa kaayyoo baafachuu dhabuudhaaf kan isaan kana hanga xumuraatti of jijjiiruudhaaf kan hin dandeenye jechaadha. Maaree isaan kana hundumaa of keessaa buqqisnee gara milkaa'inaatti kan adeemsisu maalidha kan jedhu akkasumallee pointoota 3 isiniif qabadhee dhufee jira. Hanga xumuraatti na wajjiniin turaan isiniin jedha. Pointiin inni tokkoffaa jalqaba irratti of jijjiiruudha. Of jijjiiruu yeroo jennu waa hedduu jalqaba yeroo hedduu yeroo ilaallu maatii koo jalqaba jijjiiruudhaaf qaba. Yoo maatiin koo jijjiirame malee ani jijjiiramuudhaaf hin danda'u. Yoo maatiin koo maatii dureessa keessaa sababiin dhufnee fi ani hiyyeessa kan hin ta'e maatii harka qalleessa keessaa sababiin dhufee fi barumsa wanta hin qabnee fi qabeenya qarshii wanta hin qabnee fi ani koo namoota wajjiniin walii galuudhaaf sababii hin dandeenyee fi namoota ani koo namoonni naaf hin carraan namoota wajjiniin walii galu naaf hin ba'u waa hedduu sababoota hedduu of keessaa daraddara. Maaliif sababoota sana hundumaa of keessaa buqqifne jalqaba of jijjiiruudha. Yoo of jijjiirredha kan namoota biraa jijjiiruudhaaf dandeenya. Yoo jalqaba ofii keetii of jijjiirtedha kan maatii kee jijjiiruudhaaf dandeessu. Yoo jalqaba of jijjiirtedha kan saba kee jijjiiruudhaaf dandeessu. Yoo jalqaba of jijjiirtedha kan biyya kee jijjiiruudhaaf dandeessu. Jalqaba
garaagaraatu of hin jijjiirin nama biraayyuu eenyumaayyuu jijjiiruudhaaf hin dandeessu. Sababii kanaatiif jalqaba ofii keenya of jijjiiruudhaaf ni qabna. Beekumsoota adda addaa, muuxannoo namoota gurguddatanii, muuxannoo namoota nu olii hojii isaanii irratti, jireenya isaanii irratti, gaa'ela isaanii irratti namoota milkaa'anii isaan kana caqasuu, kitaabota adda addaa dubbifachuu, muuxannoota adda addaa karaa adda addaatiin barumsa keenya irrattis haa ta'u, hojii keenya irrattis haa ta'u, muuxannoo irra deddeebisnee wanta sana bal'inaan guddifachuudhaaf, saffisaan guddifachuudhaaf qabna. Beekumsuma tokko qabanne kun ikkoo nagaa asitti jennee taa'uudha. Wantoota sana isaan kana hundumaa gara xumuraatti hanga xumuraatti of jijjiiruudhaaf kan itti dandeenyu jalqaba ofii keenya of jijjiiruudhaaf qabna. Wanta hundumaa irratti ani nan danda'a, ani cimtuudha, ani jabduudha, ani wanta hundumtuu milkaneeffachuudhaaf nan danda'a jennee jalqaba of jijjiiruudhaaf ni qabna jechaadha. Maaliif jalqabni namni tokko yeroo hundumaa keessaa gara bakkeetti jiraachuudhaaf qabna malee bakkeedhaa gara keessaatti yeroo isiniin jedhu namoonni hedduu ilaalchi keenya bakkeerraa namoonni ilaalcha nuuf kennanii kan bakkeerraa dhageenyuun kan keessi keenya jiraatu garuu keessa keenya jiraachuudhaaf kan itti dandeenyu of jijjiiruudhaaf kan dandeenyu keessaa gara bakkeerra yeroo isiniin jedhu wanta itti amantan sana keessi keessa wanti yaadee jiru sana keessa keessanii wanta itti barbaadan tokko wanta sana keessa keessanirraa burquudhaaf qaba. Keessa keessanirraa yoo burqeedha kan itti jiraachuudhaaf yookaan immoo bakkeerraa waa hedduudha kan dhageessan akka ati hin dandeessu asii sana fiidha asii maal qabdaa qabeenya hin qabdu qarshii hin qabdu maatii hin qabdu waa hedduu dhaggeeffatu garuu isaan dhageessu taanaan tasumaa jijjiiramuudhaaf hin dandeessan. Ofii keessanii keessaa ani garuu cimtuudha, ani wanta barbaadu gahuudhaaf nan danda'a, ani saba koo jijjiiruudhaaf nan danda'a, ani bakkeen barbaade gahuudhaaf nan danda'a jennee keessa keenya burqisiisuudhaaf qabna. Maaliif fakkeenya yoo isin fudhadhe killee tokko bakkeerraa yoo cabsite maalidha killeen dhangala'oon inni keessaa hin gannamma maal ta'e faayidaa tokkoyyuu of keessaa hin qabu yookaan nyaatte yeroo sanaafi. Garuu keessaa wanti killeen sun immoo keessaa gara bakkeetti yeroo ta'u keessaa gara bakkeetti keessatti qabattee adda xiinxaltee wanta hundumaa adda xumurtee booddee maalidha kanatti keessaa bahu caacutiidha kanatti keessaa bahu. Sababii kanaatiif nunoo eessaa isaan kamiinidha jiraachaa kan jiru keessaa gara bakkeetti immoo wayis bakkeerraa gara keessaa jiraachaa jira. Sababii kanaatiif jalqaba of jijjiiruudhaaf mata dureen keenya of jijjiiruu jalqaba irratti of jijjiiruu qabne kan jedhudha. Pointiin keenya inni lammaffaa bor maal ta'uudhaaf akka barbaannu namoota akkamii akka ta'uudhaaf barbaannu beekuudhaaf qabna jechaadha. Namoota akkamii akka ta'uudhaaf qabnu yoo beeknedha. Maaliif nama akkamiiti ani gaa'ela akkamii uummattee jiraachuudhaaf akka barbaaddu, nama akkamii barsiisaa yoo taate barsiisaa akkamii akka ta'uudhaaf barbaaddu, dooktara yoo taate dooktara akkamii akka ta'uudhaaf barbaaddu, leenjisaa yoo taate leenjisaa akkamii akka ta'uudhaaf barbaaddu, namoota fuulduratti kabaja akkamii akka argachuudhaaf barbaaddu isaan kana beekuudhaaf qabna jechaadha. Maaliif haqa bor nama waggoota 3 kanaa booddee, waggoota 5 kanaa booddee, waggoota 10 kanaa booddee nama akkamiiti ani moodelistii akkamiiti yookaan immoo nama akkamii ta'eetan mul'achuudhaaf qaba, jireenya akkamii jiraachuudhaaf hin qaba jennee yoo haqa murteessinedha kan wanta sana gahuudhaaf kan dandeenyu jechaadha. Sababii kanaatiif pointiin keenya inni lammaffaa bor nama akkamii ta'uudhaaf hin qaba kan jennudha. Pointiin keenya inni sadaffaa kaayyoo yookaan immoo aqdii baafachuu jechaadha. Karoora baafachuu. Karoora baafachuun abjuu keenya hanga xumuraatti milkaneeffachuudhaaf kan nu gargaarudha. Sababiin isaa karoora kan ji'a tokkos ta'uu danda'a, kan waggaa tokkos ta'uu danda'a, kan waggaa 5 ta'uu danda'a, kan waggaa 10 ta'uu danda'a. Garuu nun karoora akkamiiti kan baafannee jirru? Karoora milkaneessuudhaaf dandeenyudha wayis karoora zum jennee afaaniin dubbannee bira darbinudha kan jedhu jalqaba beekuudhaaf qabna jechaadha. Karoora milkaneeffachuudhaaf dandeenyu yeroo hundumaa karoora sana irratti baafanne guyyaa guyyaadhaan karoora sana irratti hojjechuudhaaf Nitteel guyyaa kana irratti kamiyyuu dhukkubsatus dadhabdus maal taatus karoora sana irratti yeroo hundumaa irra darbuudhaaf kan hin dandeenye karoora baafachuudhaaf qabna jechaadha.
ati haqa ammaan tana torbii kana ni boqotta biyya lafaa kanarraa atu siin jedhan maal hojjetteen torbii kana keessa darbee yookaan ergaa maaliin biyya lafaa kanaaf dabarsuudhaaf qaba jetteetu dandeessa. Sababii kanaatiif karoora nuun baafannu karoora akkamiiti? Waggoota fakkeenyaaf ati barsiisaa yoo taate yookaan immoo ati moodeelistii yoo taate waggoota kurnan kana nama akkamii ta'ee argama jettee karoora sana karoora ati milkaneeffachuudhaaf qabdu isaan wantoota irra gahuudhaaf bira gahuudhaaf kan dandeessu karoora baafachuudhaaf qabda jechaadha. Pointiin keenya tokko hanga sadii jiran isaan kana turanii isaan kana hundumaarraa waa hedduu ni hubattu jedhee yaada isa pointiin sadan isiniif waame kana keessaa tokkoon isaaniillee tarii fakkeenya namoota tokko yookaan immoo of keessaa kan qabnu ta'uu danda'a. Ergaan har'a isiniif qabatee dhufee kana fakkaata ture hanga xumuraatti waan wajjiniin turtaniif guddaan isin galateeffadha. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaariin isiniif hawwa. Chaanaalii kootiif haaraa kan taatan sabiskiraayib, sheer, laayik gochuu hin dagatinaa. Akkasumas illee yeroo sabiskiraayib gootan bakkee bilbila ishee tuquu hin dagatinaa isiniin jedha. Turtii gaarii isiniif haa ta'u.